Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubi. Har'a amma kan nuti wajjin ilaallu acid base indicator and titration dha jechuudha. Amma xumuraatti wajjin taana affeerraa keenyadha. Chaanaalii kanaaf haaraa inni taatan subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'an isiniin jira. Akkasumas hiriyoota keessan biraan akka inni gahuuf immoo sheerii fi laayikii tuqaa. Wanta gaaffii isinitti ta'e immoo komentii jala kaa'uutiin akkasumas telegram channel irratti na gaafachuutiin wanta gaaffii isinitti ta'e sana isinii deebisuu danda'a waan ta'eef na gaafachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabalu. Acid base indicators are weak organic acid or weak organic bases that indicate whether a solution is acidic, basic or neutral. Acid base indicator jechuun maal jechuudha? Organikiidha yookiin substanceidha. Substancechi immoo weak organikiidha yookiin immoo weak organic baseidha jechuudha. Acidiidha yookiin baseidha. Garuu maalidha? Weak organikiidha. Organikii dadhabaadha jechuudha. Maal nutti agarsiisa? Solutioniin tokko acidiidha moo baseidha moo neutralidha kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeessanii indicator jechuun maal jechuudha? Mul'istuu jechuudha, agarsiistuu jechuudha. Kana keektu jechuudha. Indicator jechuun hiikisaa kallattii jechuudha. Acid base indicator jechuun immoo solutionii tokko nuu kenname tokko keessaa solutionii nuu kenname solutionii kuni baseidha moo acidiidha moo yookiin immoo neutralidha jedhee kan nutti agarsiisu maal jedhamee waamama? Acid base indicator jedhamee waamama jechuudha. Acid base indicator do not affect the pH of a solution. Acid base indicatoriin pH solutionii sanaa miidhu jechuudha. Yookiin effectii irraan hin gahu jechuudha. Acid base indicator exists in two forms. Acid base indicatoriin kuni formii lama qabaata. Tokko weak acididha. Weak acidiin formii kamiin ta'a jechuudha? Hydrogenii ofitti qaba jechuudha. Formii kanaan ta'a jechuudha. Asii hydrogenii ofitti qaba. Represent one color. Colorii tokko agarsiisan kuni. And it is conjugate base. Akkasumas immoo formii lammaffaanii conjugate base isaati jechuudha. Inni immoo formii kamiin ta'a? Hydrogenii ofitti hin qabu jechuudha. Inni immoo formii kanaan ta'a jechuudha. Represent by another color. Kun immoo colorii kan biraatiin jechuudha. Weak acidiin colorii tokkoon ibsama. Conjugate baseinis immoo colorii kan biraatiin ibsama jechuudha. In acidic solution, the equilibrium shift to the left and the acidic color is visibly. Acidic solution yennate fakkeenyaaf solutionii kana jira yennate solutioniin kuni acidii yennate kan inni shift jedhu gara kamittidha? Gara leftiitti jechuudha. Akkasumas immoo gara leftiitti jechuudha kan inni shift godhu. Akkasumas acidic coloriidha jechuudha kan mul'atu. Yoo solutionichi maal ta'e acidikii ta'e jechuudha. Solutionichi base taanaan immoo basicii ta'e jennaan immoo equilibrium isaa gara kamitti jechuudha kan inni shift godhu? Gara right'itti jechuudha. Right side'itti shift godha. Akkasumas immoo colorii inni mul'isu basic color visibly dha jechuudha. Visibly colorii base mul'isa jechuudha. Fakkeenya kana ilaallu kuni maal wasaati? Kuni weak acid isaati jechuudha. Kun weak acid isaati. Weak acid dhanni kuni kun immoo watarii keessatti bulbulamaara jechuudha. Watarii keessatti bulbulamaara. Watarii keessatti gaafa bulbulamu hydrogenii isheen kuni gara eenyu deemti? Gara watarii kanaa deemti jechuudha. Watarii bukkee deemti. Watariin kuni hydrogenii ofitti fudhatee hydronium ayyenii ta'a jechuudha. Asii asirraa hydrogenii remoove taateetti waan ta'eef kana duwwaa tafa jechuudha. Haala kanaantu nuuf hafa jechuudha. Kanaaf inni kuni conjugate base eenyuti jechuudha? Conjugate base weak acid isa kanaa ta'a jechuudha. Maaliif hydrogenii tokkotu irraa remoove ta'e waan ta'eef jechuudha. Haala kanaanii considerii gochuu dandeenya. Itti fufnee paartii itti aanurraa fakkeenyaaf as keessatti fakkeenyaaf jechuudha as keessatti concentration hydronium ayyenii kana argachuu ni dandeenya. Akkamittiin kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma namas ni kaase concentration hydronium ayyenii kana nu gaafachuu danda'a. Akkamittiin fakkeenyaaf what is the pH jedhee pH yenna nu gaafate nuti concentration hydrogen ion kana asirraa arganne
pH isaa ittiin kaalkuleetuu ni dandeenya jechuudha. pH isaa ittiin kaalkuleetuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu conjugate weak acid over conjugate base is equals to concentration of hydronium ion over Ka ta'a jechuudha. Ka ta'a. Kana jechuun asii hydrogenii ta'ennaan Ka ta'a, asii OH ta'ennaan immoo maal ta'a? Kb ta'a jechuudha. Asii Ka sababii inni ta'eef hydrogeniidha. Maal barbaanna ittiin? pH barbaanna yeroo waan ta'eef pH immoo kan asiidii akka inni ta'e wajjin ilaalleerra. Kanaaf Ka fudhanna jechuudha. Yeroo hundumaa akkasidha jechuudha. Kanaaf asii kuni weak acidii keenya haala kanaan barreeffama. Asii kun maal keenya? Conjugate base keenyadha. Haala kanaan barreessina. Hydronium ion over K of ion inni barreessine iddootti kanatti. Kana jechuun K of weak acid jechuudha. K of weak acid jechuudha. Yookiin immoo Ka jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. K of acid jennees barreessuu ni dandeenya. K of this compound jennees barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf iddootti kana compoundii kan biraadha kan bu'u. Kun fakkeenyaaf dhufe malee jechuu kooti. Yeroo compoundichi bakka bu'u K of this element jennee iddootti kanatti maqaa elementichaa barreessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaantu concentrationii kana argachuu dandeenya. Asitti gaa kan isinii galuu qabu concentrationii hydronium ionii fi akkamittiin argannaadha kan isinitti barbaade. Concentration hydronium ionii kan argachuu fi concentration of hydrogen ion is equals to kanuma kanaan baay'isna jechuudha. Criss-crossii ma baay'isna. Criss-crossii gaafa baay'isnu isa kana duwwaadhaan baay'isna malee kana finnee kanaan hin baay'isnu jechuudha. Maaliif kana duwwaa barbaadaa wanta ta'eef. Kanaaf iyyuu maal ta'a? Concentrationiin kanaa maal ta'a jechuudha? K of A times concentration of weak acid over concentration of its conjugate base jennee barreessina jechuudha. Yeroo hundumaayyuu haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Asitti kun weak acid keenyadha. Kuni conjugate base keenyadha. Kun hydronium ion keenya jechuudha. Kan waterii maaliif hin barreessinu? Kanaan dura akkuma isinitti himee ture percent of ionization of atomii kan waterii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha isiniin jedhe. Innis 1 time 10 raised to minus 7 dha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa baay'ee xiqqoo taateedha jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xiqqoo taateedha. Jennatti daanes jennarraa irreesnes kan dhiibbaa irratti hin qabaannedha wanta ta'eef yoo dhiisne rakkoon qabaatu jechuudha. Yoo dhiisne rakkoon qabaatu jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu acid base titration jechuudha. Acid base titration wajjin ilaalla. A titration is a technique in which a solution of known concentration is used to determine the concentration of unknown solution. Titration jechuun solution tokko concentration isaa beekamaadha yookiin hammi isaa beekamaadha. Kan isa tokko immoo hammi isaa beekamaa miti. Kan isa beekamaa sana fayyadamnee concentration kan isa hin beekamne sana furuu jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu akkamidha yoo jenne fakkeenyaaf known concentration akka fakkii kanarraa argaa jirtanitti known concentration titrantiin eenyudha? Sodium hydroxide dha. Ammi as keessa jiru beekamaadha jechuudha. Baay'inni sodium hydroxide biikerii kana keessa jiru beekamaadha jechuudha. Innis ammami 0.5 molaariidha jechuudha. Akkasumas volume isaa meeqadha? 50 cm3 dha jechuudha. Kan isa kana bukkee immoo dhuftanii hydrochloric acid fudhadha. Hydrochloric acid volume baay'inni volume isaa yookiin qabee bakka inni qabatee jiru 30 degree 30 cm3 dha jechuudha. Garuu maal isaan beeknu? Baay'ina hydrochloric acid achi keessatti argamu hin beeknu. Molarity isaan beeknu jechuudha. Kanaaf isaan maal jennee waamna? Unknown concentration of jennee waamna jechuudha. Unknown concentration jennee waamna. Isa kanaan isaan beekamne kanaan unknown isa ta'een analyte jenna yookiin
taayitiraaandii jenna. Isa beekamaadhaan immoo taayitiraantii jennee waamna jechuudha. Isa beekamaadhaan taayitiraantii jenna. Isa hin beekamneen unknown concentrationidhaan immoo taayitiraandii jennee waamna yookiin analaayitii jennee waamna jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu the known solution is known as taayitirant and the unknown solution is called analyte. Akkuma nama isinitti himee ture inni beekamaan taayitiraantii jedhama. Inni hin beekamne immoo yookiin solutionii hin beekamne yookiin ammisaa kan hin beekamne sanaan immoo analaayitii jennee waamna jechuudha. Equivalence point is a point at which both the acid and the base have been consumed. Equivalent point jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee asirratti qormaata biyyoolessaarraa kan dhufu kanadha jechuudha. Equivalence point, end point, titration curve warreen kun deddeebi'anii nu dhufu jechuudha qormaata biyyoolessaarraa. Kanaafiyyuu equivalence point jechuun yerootti fakkeenyaaf solutionii kana keessa maaltu jira? Solutionii kana keessa yookiin biikirii kana keessa solutionii soodiyeem haayidrooksayidii jira jennu. Soodiyeem haayidrooksayidii jira jennu. Kan itti dabalamaa jiru immoo haayidrookiloorikii asiidii haa ta'u. Yerootti kanatti gaafa kanatti daballu solutionii kuni hammi haayidrookilooriik asiidiitti dabalamee fi soodiyeem haayidrooksayidii as keessa jiru gaafa wal qixa ta'u maal jennee waamna? Equivalence point jennee waamna jechuudha. Yerootti asiidii beeziin wal qixxeetti ta'anii maal jennee waamna? Equivalence point jennee waamna. This point jedhamee asirraa at which both acid and base have been consumed. Yeroo isaanitti wal qixa ta'anii jechuudha. Yeroo isaanitti wal qixa ta'anii. End point immoo kan jennu yerootti kalariin isaa cheenjii ta'udha. Kalariin isaa gaafatti cheenjii ta'u maal jennee waamna? End point jennee waamna jechuudha. Is a point at which the indicator changes its color. Yeroo indikeeteriin suni kalarii isaatti cheenjii godhu maal jennee waamna? End point jennee waamna. An indicator is used to signal the end of the reaction, the end point. Indikeeteriin maaliif nu gargaara? Signal gochuuf yookiin wanti suni akka end point ga'e nutti agarsiisuu jechuudha. Indikeeteriin kan nu fayyadu. Titration curve is the graph of pH versus volume of titrant. Titration curve kan nuti jennu immoo pH dhaa fi volumeetiin kan kaafamudha. Kana jechuun fakkeenyaaf as pH yenna ta'e iddoon kun immoo volume ta'a jechuudha. Kanaaf titration curve kan inni ittiin kaafamu pH versus volume dha jechuudha. Kanas qabachuu qabdu. Tolee, kitaabarraa kan itti guunnee dabarru equivalent of acid and base dha jechuudha. Equivalent of acid and base kan jedhu wajjin itti guunnee dabarraa nootiin irratti hin baafne kitaabarraa itti guunnee dabarra jechuudha. An equivalent is the amount of substance that react with an arbitrary amount of another substance in given chemical reaction. Equivalent jechuun maal jechuudha? Substance tokko jira. Substancein suni amountii substance kan biraa wajjin itti wal nyaatu qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf sulfuric acidiitu solutionicha keessa jira innati. Sulfuric acidiitu solutionicha keessa jira innati. Amma wanti nuti itti dabalaa jirru immoo beezii innati fakkeenyaaf soodiyeem haayidrooksayidii innati. Soodiyeem haayidrooksayidii innati. Wanti nuti dabalaa jirru soodiyeem haayidrooksayidii innati. Yerootti kanatti beeziitii fi asiidiin kun maal ta'uu qabu? Equivalent ta'uu qabu yookiin immoo wal qixxee ta'uu qabu jechuudha. Wal qixxee ta'uu qabu. Kana jechuunis maalii wal qixxee ta'u kan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha itti fufnee. In a more formal definition, the equivalent is the amount of substance needed to react with or supply 1 mole of hydrogen ion in acid base reaction. Acid base reaction gaggeeffamaa jira akkuma nammas ni kaase. Substance tokkotu wal nyaatiinsa gaggeessaa substance kan biraa wajjin. Amount ittiin equivalent tokko isa kan biraa wajjin wal nyaatu jechuudha. Yookiin substance tokko substance kan biraa wajjin wal nyaatuun equivalent jenna. Equivalent kun maal ta'uu qaba? Jesemii ta'uu qaba, wal qixxee ta'uu qaba jechuudha.
yookiin immoo maal jechuu dandeenya equivalentii supply one mole of hydrogen ion in an acid base reaction. Acid base reaction kana keessatti hydrogen tokko supply itti gochuu yookiin itti dabaluudha jechuudha. Itti fufnee for example for sulfuric acid is equivalent to asirratti gaa kanas hin beekuu qabdanii equivalent jechuun amount substance tokko isa kan biraa wajjin itti wal nyaatu jenneerra. Garuu kan inni ittiin murteessinu maaliini hydrogeniin of keessaa qabudha. Maaliif asiidiidhaa fi hydrogeniin of keessaa qabu murteessina. Beeziidhaaf immoo kan inni ittiin murteessinu OH'n of keessaa qabu murteessina jechuudha. Beeziidhaa fi OH'tiin murteessina. Asiidiidhaaf immoo maaliin murteessina jechuudha? Hydrogen ioniidhaan murteessina jechuudha. Yeroo itti kanatti asii hydrogen ion meeqatu argama? 2tu argama. Kanaaf equivalentiin isaa maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Itti fufnee for bases it is the number of hydroxide ion. Akkuma nammas ni kaase beezitiif kan nuti ilaallu maalodha? OH dha jechuudha. Provide for a reaction. For example, the barium hydroxide equivalency is 2 dha. Barium keessa OH lamatu jira akkuma argaa jirtanii. OH lamatu jira. Kanaaf equivalentiin isaa maal ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a. Kan isin hubachuu qabdanii normality of solution refer to the number of equivalence of solute per liter solution jechuudha. Kana jechuun normality jechuun maal jechuudha kan jedhu hubachuu qabdu jechuudha. Normality jechuun amma yookiin number of equivalent of solute tokko solution tokko keessatti bulbulameeti. Litiriitiin jechuudha. Litiriitiin kan bulbulame jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf number of equivalent jechuun maal jechuudha? Dursa number of equivalent jechuun maal jechuudha? Number of equivalent jechuun equivalent mass over given mass dha jechuudha. Equivalent mass over given mass ta'a jechuudha. Equivalent mass over given mass ta'a jechuudha. Itti fuftanii immoo kan isin hubachuu qabdanii equivalentii maasiin immoo maal jechuudha kan jedhu hubachuu qabdu. Equivalentii maasii jechuun immoo molar mass over number of equivalent yookiin immoo hydrogenii achi keessatti argamudha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf solutionicha hydrogeniidha jennee asidiidha jennee hydrogenii isaa ilaallasiniin jedheera. As keessatti kan sulfuric acid 2tu argama. Kanaaf molar mass of sulfuric acid over 2 goona jechuudha. Yoo beezii ta'e immoo equivalent mass of beezii sana hojjechuudhaaf maal goona? Equivalent mass of beezii sana hojjechuudhaaf molar mass of base over number of OH dha jechuudha. OH beezii sana keessatti argamu barbaanna jechuudha. Kanaaf normality jechuun gaa maal jechuudha? Number of equivalent over volume in liter jechuudha. Karaa gara biraa jechuudha. Liter jechuun liter jechuudha. Asirratti gaa number of equivalent kan maaliiti kan isin fudhattanii? Kan solutiiti jechuudha. Malee kan solutionii miti. Kan solutiiti malee kan solutionii miti. Solutiif solutionii immoo wanni garaagarummaan isaa kan jedhu isinitti himuufi. Solutii jechuun fakkeenyaaf solutionii kamiin keessayyuu solutii fi solventiitu jira. Solutii jechuun bulbulamaa jechuudha. Solventii jechuun immoo bulbulaa jechuudha. Fakkeenyaaf qodaa kana keessa bishaantu jira innati kana keessatti kan isin itti dabaltan immoo suugarii yookiin shukaara innati shukaara kanaanii maal jenna? Solutii jenna. Bishaan kanaan immoo solventii jenna jechuudha. Solventii jenna. Bishaanni bulbulaadha. Shukaarri immoo bulbulamaadha jechuudha. Asitti gaa kan nuti fayyadamnu isa kamiidha jechuudha? Kan solutii fayyadamna jechuudha. Maal isaat? Number of equivalent isa normality barbaaduuf jechuudha. Liitirii immoo kan eenyu fayyadamna? Kan solutionichaa. Maaliin fayyadamna sasi? Volume isaa jechuudha. Volume isaa fayyadamna jechuudha. Kana beekuu qabdu. Itti fufnee gaafa ilaallu the definition of chemical equivalent depends on the substance or type of chemical reaction under consideration. Definition chemical equivalent kan inni irratti hundaa'u substance sana yookiin type of chemical reaction keessatti gaggeeffamu sana jechuudha.
chemical reaction suni maal keessatti geggeeffame kan jedhu consider godha jechuudha. Maaltu chemical equivalent kanas qabachuu qabdu. Because of concept of equivalence is based on reacting power of element or compound. Sababiin isaa immoo sababiinni kana consider godhuuf yookiin immoo type chemical reaction sun keessatti geggeeffamee fi kan inni consider godhu yookiin substance sana jechuudha. Equivalent maal irratti waan hundaa'uuf reacting power of element sana irratti waan hundaa'uuf dandeettii elementiin suni wal nyaatiinsa keessatti hirmaachuu irratti qabu irratti wanta hundaa'uuf isarratti wanta hundaa'uuf type of chemical reaction kana consider godha jechuudha. It follows that the specific number of equivalent of one substance will react with the same number of equivalent to another substance. Akkuma gubbaatti isinii kaasee ture. Specific number dha jechuudha kan isaan itti wal nyaatan. Fakkeenyaaf substance tokko moolii lamaanii dhufeennatee kan dhaqeetti dabalamus moolii lama ta'uu qaba jechuudha. Moolii lama ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf equivalent jennee waamna jechuudha. When the concept of equivalent is taken into consideration, it is less likely that chemicals will be wasted as excess amount. Yerootti equivalent yaada keessa gashinu consider gaafa goonu jechuudha. Chemical reaction kana keessatti wanti waste ta'e yookiin wanti bade wal nyaatiinsa keessatti chemical reaction bade hin jiraatu yookiin xiqqoodha jechuudha. Muraasa taati jechuudha. Keep in mind that normality is measure of the reacting power of solution. Asitti keep in mind ni jedhe sammuu keetti qabadhu jechuudha. Normality maal kan inni measure godhudha jedhe reacting power of solution. Dandeettii elementiin tokko wal nyaatiinsa keessatti ittiin hirmaatu kan safaru maal jennee waamna? Normality jennee waamna jechuudha. We use the following equation to determine normality. Equationota armaan gadii kana fayyadamuu dandeenya. Normality calculate jedha. Thus, according to the definition of normality, the number of equivalent is normality multiplied by volume solution. Normality akka definition normality number of equivalence is equals to normality times volume in solution dha. Kana jechuun normality maal jennee turre sila? Normality jechuun number of equivalence over volume jennee turre criss cross gaafa baasnu kana ta'a jechuudha. Equivalence in solution. If we add enough acid neutralize a given volume of base, the following equation holds. Yo acidii gaa solution base tokkotti daballee yookiin number of fakkeenyaaf as keessa base jira innatee acidii nu itti daballee kana wajjin equivalent innatee base as keessa jiru wajjin equivalent innatee equation armaan gadii hold godha qabaata jedha. Equation armaan gadiitu qabaata jedha. Isaanis equation kunis isa kanadha jechuudha. Kanadha jechuudha equation is normality 1 times volume 1 is equals to normality 2 times volume 2. Asirratti kan isin beekuu qabdanii kuni kan beezii bakka jenna bu'e inni kunis kan beezii bakka bu'a. Kun kan asidii jenna bakka bu'e asis kan asidii bakka bu'a jechuudha. Kan asidii bakka bu'a jechuudha. Tuufee maal jedha? Where N1 and V1 are referred normality and the volume of acid. Kun kan asidiis bakka bu'uu danda'a, kan beezis bakka bu'uu danda'a. Garuu kun volume bakka bu'a, kun immoo normality bakka bu'a jechuudha. Respectively dha. And the N2 and the V2 refer to normality and the volume of base solution. Bakka inni kun immoo kan maalii bakka bu'a jechuudha? Kan beezii bakka bu'a jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu example 10 dha. Example 1.10 dha jechuudha. What is the volume of to normality of sodium hydroxide is required to neutralize 25 milliliter of 2.7 normality of sulfuric acid dha. Kan inni nu gaafate what is volume jedhe. Volume isaa nu gaafate jechuudha. Asitti sodium hydroxide maalidha? Beezii dha. Kanaaf V1 hin qabnu. N1 qabna. Asii immoo
maal qabna kan asiidii N2 qabna akkasumas V2s qabna jechuudha. Dhiifama kuni hanga kanaati wal darbichuudha. Kanaaf gaafa hojjennu gaa kan nuti barbaadnu V1 dha. Is equals to N1 V1 is equals to N2 V2 goona jechuudha. Kanaaf over gaafa goonu V1 barbaadna wanta ta'eef maal ta'a jechuudha. 2.7 times 25 milliliter over 2 ta'a jechuudha. Asirratti iddoo N1 V1 waliin jijjiiruu dandeenya xaxaa waan tokko hin qabaatu. Kana jechuun kan beeziitiin N1 jechuu dandeenya, V1 jechuu dandeenya. Kana asiidiitiin immoo N2 jechuu dandeenya jechuudha. Wanti rakkoo uumuun jiru jechuudha. Kanaaf gaafa hojjettanii meeqas ni dhufa? 33.8 milliliter ni dhufa jechuudha. Volume kan sodium hydroxide solutionicha keessatti argamu jechuudha.